seenna akkuma beekamu arra haala yeroo jetti sigalee mata dureen tiyya haala yeroo kana iddoo tanagaa waan deemaa jira ajandaa Oromoo darbamu jiru ajandaa Oromoon itti yeroo gubu jirtu shorti memory kan qaallichi shayxaantichi nuunjuusan shorti memory kan qaallichi nuunjuusan itti deemu jira waan inni juulugumaanii itti dhufaa jirraa jechuudha sigalee ajandaan tokko hoggii darbamu eeysaahi darbamee jechuun gartee isiniin galu hoggii namni waa isiniin je nama san murmuuf nama san falmuufaaf wara rakkatu warraa jechuudha mee dursa waraana qabsoo jechuun hiikaa isinii himaa jechuudha isin hordoftoonni qabsaa'ota waraana qabsooti generaalli dhaabbadhaa isiniin jennaan dhaabbachuu baruu qabdanii maaltu jira dhiiroo maaltu jira jettanii dhaabbachuu qabdanii generaaltichi tokko annaawunsi godhee waa isiniin jennaan dhaabbachuu qabda wallee dhiyoo tana deddeemtu wallee aadaa Arsii taajuu gurbaan rabbi itti fedhe kun khadiyoo tana wallee san baase san sheetichi yaadarra kennatee ture kitaabul jismi sooguddarra dabarse jaallan kiyyeerra guddaan waan inan waan san qeeqeef ni galaaf natti hin fakkaatu sigalee aadaan Arsii arra qofa wallifamne arra qofa leellifamne Arsiin ummata gootaa ummata gartee wanni isii arra addunyaa irratti akka waan ummata arra uumame akka waan ummata arruma qofa wallifamee fi maaliif godhame sadarkaa kaabine qaallicha wayyaanee wajji dhiiga Oromoo dhugaa ture san arrallee dhiiga Oromoo shayxaanticha wajji dhugaa jiru warqinaa gabayyootiin hanga sheer ta'utti warra jala kana warqinaa gabayyoo jalaa xirraafii fi waxii dhuguun maaliif akkatti afarfamee jettanii osoon addan baafatin gartee hedduun keessan hinaaffaa maarree hinaaffaa garaanaa isin gubatu milkii Arsiitu garaanu gubaanuti Arsiin milkaa'uun nu gammachiisa Harargeen milkaa'e Wallaggaan milkaa'e walloon milkaa'e kutaa Oromoo keessaa yoo takka milkooyi sigal qabsoon Arsiin keessan jirre salaata faatiyaan qabne eenyu dura jee Sheek Abbuu Taatii jedhu nuti milkiin kutaa Oromoo takkaa nu gammachiifti malee milkiin kutaa Oromoo takkaa nu boonsifti malee ittiin dhaadanna malee ittiin hin xiqqaannu jechuudha ittiin mataa ol qabannaa jechuudha sigal hagaraan isin gubatu maarree namoonni bakka lamattiin qoodee ilaala kan wallaalummaadhaan dhugumaan gartee wanni kun hamuunni kun itti faca'ee joohara jaaniin sigalee joohara jechuun gartee fedhii al-ishq min al-hubb kan arabni juusa jaalala keessaan si hooytu jechuudha jooharri akkasii sun kan itti faca'ee gartee hanga huccuu facaasutti utaaluus ni jira jechuudha sanaan irra laalu gammachuurra jira gammachuu isaatiin duraa tuqee sheekha xiyyaarree isaa kitaabul jismi dhufee soogiddanarraa distirra dabarsee jee mirga isaatii garuu habeekaa waa godhu sani kasi gubu aadaan Arsii arra qofa wallifamte arra qofa sirbamte maaliif arra akka dhaadheeffamte maaliif arra hoogganaan kaabineen hundi kaadireef kaabineen gabbaatee akka dhaadheessite waay waay if gaafadhu namni milkii teessaniif takkaa milkii kutaa tokkootiif kagaraa yaasu haa yaasu arra sa'aatii aadaa dhaadheessinu sa'aatii aadaa sirbinu sa'aatii ilma Arsii ajjeesanii harreerra fe'anii magaalaa keessa oofan arra sa'aatiin sa'a qabsooti
ajandaa qabsoo kamii jijjiirre jedhanii hayyoota Arsii keessaa beekamu walafaan keenya jedhanii goota Warqinaa Gabayyoo har'a aadaa Arsii sheer godhe Jawaar Mohaammed sheer hin goone jedhanii ajandaa biroo huumtee jiru quba qabdu isa. Deeggadda Jawaar cinaan maal siin jedhe bashaashatti illee na jalaan bahuu jedhe maal jechuun gandummaa waa jaaraa jiraa jechuu argisiisa. Mee akkamitti isinitti himna ree mana dhufnee isinitti himuu hin dandeenyu. Mana dhufnee isinif fannisuu hin dandeenyu. Mee akkam taaname min ittizaaz maalaa goonu mee naa himi. Sigale. Memma wallee molonchiiftu sun. Sila walleen bilziqinnaan sheer godhuu qabdu wallee namicha Addis Ababa jeesani. Tadachi qaallichi meekaappii godhe hunda garsiiftee addunyaa tana hunda misooma fakkeessitee maal jettee mitiqqishoo jette. Waay sanna piippiin sheer hin goone. Wanni diinni kee sheer godhu, wanni diinni kee sii dhaadheessu, wanni diinni kee sii faarsu waatu duuba jira. Gaafa ilmi Arsii ajjeefamee harree irra fe'amu Warqinaa Gabayyoo noomaan jiin. Warqinaa Gabayyoo maaliif noon jiin? Warri har'a kan lafa dhiitee maraatee Jawaarri itti ka'ee jee akka waan Arsii jaalatu fakkaatu kun isin Arsii keessaa dhalatee jettan kun nuutu Arsii jaalataa bara. Maaliif jiina gaafa? Akka Arsiin hin duuneef mormuu jirra. Akka aadaan Arsii, aadaan Harargee, aadaan Oromoo hin banneef falmuu jirra. Akka namni harree irra fe'amee hin deemneef falmuu jirra. Sheexaanticha dhiigee gartee Oromoo kana guutuu dhuguu jiru kaasuu jirra. Har'a waan isaan jalaan dabran gartee ajandaa Caalaa Bultumee irraa eegalee hanga ajandaa wallee kanatti ajandaa darbame. Sigale. Gujii keessatti intala gartee ajjeefamti. Ulfa baatii sagali arraan dhalamoo boruun dhalata jettu ajjeefame. Namni irraa dubbate jira. Namni irraa dubbate jira. Hin jiru jechuudha. Wallagga keessatti woboon lolee lolchiisee kuffisee daaraa godhee bilziqinnaa dhukkee godhee namoota 200 ol kan qabaniirra ta'an hidhaa yaasisiise. Namni irraa dubbate jira. Isin gartee walleerra wallolu jirtanii jechuudha. Piippina isin ajandaa sii darbee ichiin waan biroo godhu jira jechuudha. Amma maal godhu waan Baalee fi maarree nu laallattu jedhaniiti isinuma walafaan kaa'u deeman. Nuti keessa jirru siinja lakkii keessa jirtaa jettaani ati ganaa asii TikTok manaa baluu dhaynaa hoottaa waliin jettan. Obboleessu mee xiqqoo laal nama wal dhageeffatu haa ta'a. Nama wal dhageeffatu haa ta'a. Namni tokko yoo waliin dhageeffatu yoo nama wajji deemu nama kaayyoo takka qabu dhageeffatu. Sigale? هذا كل شيء من البطين كل شيء من الخسارة جاربني سيجل خون خسارة دلهم جراج سيجل خسارة دلهم جراج غافست اللي دقيفتين غافست انتو اللي واجه تسوطت كام داون تاتي وغافت شو قبضاي وغافت شو قبضاي جارسمان كيتوبر intala dhalaa yoo taate takkaa gurbaa dhiiraa yoo taate jaartummaan teetu yoo amala jijjiirtee seehoysuu eegalte amala dur hin qabne fidde arra maali jettee ofirraa xiinxaluu qabda. Takkaa yoo jaarsa kee ta'es arra maali jettee ofirraa xiinxaluu qabda. Piippiin arra maaliif akka wallee tana sheer gootee way break news Khubee Warqinaan Gabayyoo hundaa sheer way maaliif jettee akka maraatti waay ajandaa dho'isuu barbaaddu jiraas jalatti. Wallee naa wallifamtu ana wallee irraa dhimma hin qabu. Namichi duraan namni nuun laaluu fi
Ara rabbi nasiba tolchee fi ilaale an for first time arraan isumaa ijaan arge. Namoota akka sheekkaa butaa kana hundaa ijaan arge nasiba guddaa qabu. Sigal sun dhimma mataa hiyyaatti miti. Sigal aadaan arsii arraa miti kan wallifamte arraa dhiira meeqaa wallisee itti du'ee itti baqee aadaa tana nuu fide. Sigal akka sabattuu badaa jirra aadaa maal haasofti? Seenaan teetu seenaa qeenxeeti siin jechuun jirti peenteen jaa mitiiti. Wanni piippiini piippiini aadaan teetu aadaa qeenxee wanta harma muraa naannolee hundi adii gamtuu jechaa jirti. Namni gartee aadaa dhabe namni seenaa dhabe aadaa maal haasofti? Sigale saniifuu angaafas wanni jala muree waan kana mormeef wanni piippiin dhaadheessite jannata illee yoo taate rakkoo keessa jira. Jannata jettee ittiif hin darbin.